gamma kana darbe ji'a meeqa fayyaa waan kennamuun oole maa boossiftan maatiin hin kaffaltan ummata dhugaa rabbiin ummata Dubaay kana rabbumaan rabbiin uume sana sodaatee hin shakke rabbiin irraa dhalate waaqayyo isa dhalchi waaqayyo isa uume sodaatee hin shakke warra Dubaay kana namni riyaadha isaan sinas irra teessee boossu akka gootaatti itti addata haadha kunoo haadha intala kanaati jechuudha isiin kun intala isheen haadha jechuudha haadha kana boossisa jechuudha maallaqa irraa fuudhee jagna jechuudha nam goota da jechuudha guyyaana tabaaramtee badduun dhufaa bar ooleen bulu bar guyyichi dhiyoodha bar guyyaanati makiinaan fireedii siin jetu dhiyoodha bar amma sitti fakkaachuu danda'a abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessa bar guyyaanati gaafa umurii amma haadha kanaa geesse guyyaan namni boosisu akka haadha kana boosiftu guyyaan namni si boosisu sin dhufaa jechuudha naannee guyyaan namni si boosisu hin dhufa ooleen bulu gatiin harka keessii kaffalama qilleensa irratti an nama keessa an utuwaa hiriyaan haadha kiyyaa kana gabba akka waan ofii nyaadhe roomiyaan gaafa haati kun dhuftee boosu dhugaa rabbii utuu hin maallaqa kiyya akkanaan naa kenni jettee siin boosu wallaahi ijji kiyya dandeen ilaalu ofii kiyyaan kenna malee wallaahi billaahi ijji kiyya dandeen ilaalu waan qaba kaa darraan dhaladhee bar osoo haati keessan awwaanis hin gaafame osoo haadha keessa hin dhiiraa isin durbaa isa haadha keessa maallaqa irraa fuudhee namni boosisu teessee ilaaltee humna dhabde maal gootame siin oo haadha keetii boossu akkamitti teessaati qoy haadha hiriyaa haadha keetii maallaqa na nyaatte sitti boossu maqaa kee waamaa abaluun na nyaate jecha sitti boossu baay'een gaddaan dhugaa rabbii imimmaan ishee amma danda'e immoo immoo qoorseeraa fi jechuudha ba'uun hin jiru karaa fedhe wal gargaaruu ta'a malee wal jalaa ba'uun hin jiru amma kuma 50 wayii tafa jechuudha birriin ishee qixxee ol deebi'eeraa jechuudha mana kana fooloo godhiin namni fooloon godhe siifii yaa jirraa manni si fayyada dunkoorochi hattuu Dubaay jala gaafa dhaabban maafiyaa 360 nan balleessa gaafan jedhu hojiidhaan jechuudha manni si fayyadaa fooloo godhadhu siif kan dhaabbate manni kun siif kan hojjetaa jiru manni kun kan guddateef siif na fayyadaan jiru irraa geemii taphadhee shaqqalataan jiru Dubaay itti namni yatiima nyaata wanna na ajaa'ibu yatiima waan nyaatee bulu hin qabne barandaa bulu leen nyaata namni Dubaay sila ilmoo namarraa dhalattanii warri Dubaay deemtan kun maafiyaan 360 kun maafiyaan 360 kun namarraa dhalattanii kun immoo wanna na ajaa'ibe tokkotu jira isa armeen kun boosuun dhaaddata akka gootaatti akkatti dhaaddachuu wayi maal fiddaa wayi bari imimmaan kun bu'uun bari uleedhaan si waraanuu caalaa bari imimmaan kana sirratti buusuun bara saasaan si dha'uu caalaa bari imimmaan kana sirratti buusuun uleen si dha'uu caalaa bari imimmaan sirratti buusuun bari hay imimmaan boossee sinna nyaata siin jechuun bari uleen si dha'uudhaa caalaa bari wallaahi billaahi jireenya kee keessatti bar dhiiga cobsaa jirti bar jireenya kee keessatti dhiiga ishee cobsaa jirti imimmaan bar Aba warra Dubaay maafiyaa 360 kana hin dadhabean warra Dubaay maafiyaa 360 inni kaan yatiima nyaate akka gootaatti dhaaddata yatiimaadhaaf abbaan qabne nyaate jechuudha baay'ee nama garrama inni kaan yatiimaadhaaf abbaan qabne dibbiin godhaan nyaate jechuudha ijoollee waa tokko isinitti himu harmeen kun dheengadda ji'a meeqa birriin keessan kun naannoo ji'a 5 oliiti Yeshan beellama maadhuma ture kadhachaadhuma turtan miti hunda jiraayyuu. Okay, kwen waamtee mucaa amma. Danda'u naan jedheen beekwaniiru. Dhufuun danda'u naan jedheen. Okay, birrii isaanii si haftee sana akkam goonare? Waan akkasii waliin haasofnee jirramu. Akkam goonan jedhe kan waliin amma waliin haasofna ka amma waliin haasofna. Haasofne akkam goonan jedhe. Maalan beeka ka waan goonu anis akkuma keetti silaa. Birrii meeqatu isinii galee birriin keessan meeqa ture kan isinii gale meeqa arme? Waan kun ifa tokko fi 50dha kan biyyatti galee yeroo sana hisaaba 50dha kan kenname. Amma immoo diraamaa 3,000 jedhan yeroo sana amma diraamaa 2,000 kaffalanii hisaaba 48.5 kenname. 96 fi birr 30. Okay, diraamaa 1,000 tafaa jechuudha.
naannadhuma akkasitti. Okay, ijoollee armeen kun guyyaa lama dura akka dhufanii bu'an argaa turtanii. Mucaanii goota Oromoo tokko piroofaayilii godhatu shiftaan hanna irratti guddate tokko obboleettiin dhiifama nuuf fagootu. Shiftaan tokko maallaqa 100,000 tokkummaa dhugaa dhiifama ani jechuun sin kabajee maallaqa koo baasee kaffaleen jira. Tokko karaa maatii karaa obboleessi yoo hattuu ta'e amma fakkeenya laga yoo ta'e lagni tokko walitti yaa malee obboleessa keessa tokko waan obboleessa keessa tokko waan isa Dubaayii fiduun barbaadu dhufuusi akka dhufuusi hin barbaadu. Maaliif dubbannee xumurraa mee obboleessa keessa sana fidimeessa tokko sana? Maaliif barbaadanis ani maqaan kiyyaan badinii fidanii asitti namatti jedheen maallaqa koo baasee kenneera. Lammaffaa immoo jalqaba sanii isaan keechanitti afaan sagal waan dubbataniif isa jiru dhugaa jiru dubbadhaati isiniin kaffalaa jedheen ture kinoo isaan isa jiru isaaniin jechuudha aanatu isinii kaffalaa natti maannan isaan kun inni jalqaba kanatti mucichi akkanaan jedhetti birriin timinjaa fi qadii baafadhanaan jedhe isaanitti immoo gaafan deebi'u nan liqeecheefi jedhan deebi'anii narraa nyaatee jedhan akka waan harkatti itti kennanii natti fakkaate. Asitti immoo gizeen nagaa waan biraati. Afaan kun sadi waan ta'eef jechuudha. Amma qulqulleeffadhee waan hin jiru birrii asii dirhama 2,000 kenneef hin jira. Jalqaba mayyuu waliin. Galchitee 96 maa galchitare? Ayi ani birrii biyyaan qabu waan ta'eef anasii malee namaas hin kenne. Yaa kuma afur birrii miti yoo jechuuf an dhibba maangoone jechuu barbaadeetan 96 moo? Mucaa maazerii waamera jala jira. Mucaa maazerii waameras santuu seenaa jedha waamera mucaa maazerii tokko akkas galatoomi. Fidi mucaa maazerii. Kennaa dibarreeffadhu satii. Obboleessa waaman jedhe kana beektanii isin obboleessa kan biraa beektu? La obboleessa hin beeku ani mucaa maazeriin fideeni. Kennaa. Nan nagaani. Sanatu seenaadha? Santuu seenaa mucaa maazeriiti. Mucaan sanatu seenaadhaan jedhe mucaan isaanii. Viidiyoo bana obboleessu viidiyoo bana dhiiraa. Eeyyee dhiiradha kaampaanii keessa jira daqiiqaa muraasa bichee namaa fi ijoollettii kana asumaanu. Okay. Gurra seerraa murtaa guyyaa rabbi sitti fide imimmaan harmee keetii irraa kaffaltaa dunqooroo kanarraa jechuudha. Gurra si ilma dhiiraa waan taateef jazbaa hattuu salaattu warra Dubaayii kana jechuudha. Konkoota kana wallaahi. Guddisaa mucaa harmee biratti. Harmee biratti ana miti harmee fi mucaa guddisaa. Keessanii kun harmee? Eeyyani. Okay. Akkam jirta santuu seenaadha? Jira tokkuma akkam naguma. Harmee keetii kun? Eeyyeen harmee kooti. Galchaa awwee ben doktoratti eenyu sana galchaa gaayisi doktoratti eenyu jirtu kana jidda jirtu kana galchaa gaayisi hawwii eben nama jettu eben moo eben galchaa monitorochi donkoorochi as gabbu. Okay yeroon qabu fakkaata saayinaasa yeroon qabu fakkaata monitorri galchaa jala jirti hawwii eben moo maal jetti jidda jirtu kana jechuudha as gabbu monitorri jala jirti argaan ture. Okay ati maa gurra baasii qabdee dhatte harkaan fuutu birrii kenneette lafa kaameraan hin jirretti ija isaa keessa waraan du'ate. Ira midiyat. Aara kee kan boossisa. Ettemaan ture tokkummaa karaa keessarree bilbilaa fi ture hedduu tokkollee barreessafiin ture. Dammoo nuti maatidhaan nuti warra walawwaaluudha malee warra kana walirratti illee godhu miti. Har'a maqaa keetillee balleessitee maqaa maatii keellee balleessitee iyyuu maqaa obboloota keellee hin balleessinii. Maallaqni kun immoo waan si fayyadu miti. Yoo rakkina ta'ee nan rakkadhe naa eeggadhaa jedhama. Yoo immoo in kennu jedhamillee immoo in kennu jedhamee jala sararamaa jedhee baay'ee tokko keessanillee tasaa ture gorsaa ture. Booddee irra darbee anallee ofii kootiin arrabsee jechuudha miidiyaadhuma tiiktookii isaa irratti ani yaada jala dhagnaan ol baasee na arrabse sagaleen sunillee ni jira garuu isallee ol hin baasne hin dhiisee irra taree jechuudha maaliif namni amma yaada isaa ga'a asilattis dubbiin kun immoo akka as ga'uudhaaf illee baay'ee dubbachaa turre dura
waan dhufuunaan duratti dursinee waan barbaachisaa waan uummanni illee yoo dhagee namni illee yoo dhagee borurree waan dhufu tokkoof illee wabiidha sii galee. Annaa amma immoo deemee yoo as ga'e. Kanas ta'e sittan gabaabsaa. Kanas ta'e sana miidiyaan keenya amma ta'e obboleettis haa ta'u jinnis haa ta'u galchisiiseera. Birrii naannoo 100 sittuu 54 taphti birrii Itoophiyaatti natti fakkaata. Birrii Dubaayitti shaalagna akka Dubaayitti yoo ta'e immoo 1,000 taphti jechuudha. 50 jechuudha. Wal dhibdee akkasuma taati. Birrii Dubaayi 3,000 yoo taate birrii 1,000 taphti jechuudha. 2,000 fudhanneerraa jechuudha. Hawaasni obboleessa keenya. Sadi Dubaay jedhameetti miti kan fuudhame seegalee jechuun yaada jijjiira yoo akkana jijjiirame san ta'aadha malee yeroo sana birriin kun birrii 1,250 Itoophiyaatti kaagale malee birrii 3,000 asii miti kan. Wal eenyu taatu qabdi. Yaa 50,000 akkasii yoo riyaalaanis dirhamaanis kaffalan 1,000 akka jirutti quba qabaadhu. Harmee keeti miti kun. Harmee kooti. Harmeen kee yeroo isin mana namaa keessa hojjettu dhaabbateera jechuudha. Qoma kana ati dargaggeessaa cabsitee fiduu dandeessaa, dhagaan mukatti bu'uu dandeessaa. Ilaali jireenya mataa keetii dursa jireenya haati kun umurii ishee aga kan wajjin jiraattee har'a miidiyaarra teessee boossu irraa jijjiiruu danda'u qabda. Dhagaan mukatti buute ofii dhiiftee jiraachisuu qabda. Ofii dhiiftee si jiraachiftee bifa jijjiirratte waan ta'eef. Si galee ofii dhiiftee isin jiraachifte beekamaadha kun. Ofitti isin fuutee isin jiraachifte waan ta'eef. Yeroon itti harmeen kan kee miidiyaarra teessee boossu osoo hin taane yeroo isin mana ishee keessatti kabajamtee kolfitee kabajni guddaan kennameefi namni nooruu jalaa ka'udha yeroon si kun. Amma yeroo natti dhagaa cabsiteetti fidduudha jechuudha. Si galee Dubaay keessaa biyyatti galchitanii yoo isin mana hin qabne isin nyaachisuun mana ijaarrattee nabtee mana itti ijaartanii wal gargaartanii yeroo isin isiidhaa jiraattan ammadha. Ammadha. Ofii jiraachuu qabdu atamma. Waa'ee ofii jiraachuu keessaa ba'uudhuma qabdan. Maaliifi umurii kanaan ergamtuu namaa taatee umurii kanaan umuriin kun bar umurii si qabdu kanatti intala kana qabdu kanatti yeroo isheen kabajamtee kabajaan deemtee haadha soddaa taatee olii gad deemtee kabajaan deemtee galtuudha malee yeroo isheen diinqa namaa keessa gugguuftu irraa cufuu danda'uudhaa qabda jechuudha. Yoo dargaggeessa sirrii taate borasiin faaxeen tokko si shawwaddee olii gad si ooftee akkas siin jettee haadha kee akkas hin irraanfachiifne. Si galee amma Dubaay reedhattaa abaartee illee sirraan nabdu. Bifa isinuma jiraachisuun bifa qayyaratte waan ta'eef tokko faaxeen asii bitaan mirgaan si harkiftee asiin si harkiftee asiin akkana gori bitaan gori siin jettee haadha kee irraa akka adda siin baaf akka abaarsa siin qammasiin waliigala wal gargaara haadha keessan har'a birrii 150 kana boon qabdu turte 150. Ati gumaa kaffaluu qabda amma birrii haadha kee biyyatti galchitee booyin jettee jajjabeessitee birrii itti kennite waan ji'a keeti gurbaa sana gumaa irraa kaffaluu qabda karaa fedhe lafa kaameraa hin jirretti ta'u maatii isaa keessaa biyyatti tokko galaafachiisuu haa ta'u karaa fedhen jechuudha. Siigalee siistema fedheeni tokko waan gumaa baachuu danda'u qabda gaanutti dhugaa himnaan nana diidha siin jenna siigalee si nyaattee dhiira akkanaa qabde bara ati dhiira akka keetii kana qabaattee boon qabdu namni haadha kee boossisuu hin qabu. Dhiira akka keetii qabaattee namni haadha kee boossisuu hin qabu dhiira ati waan taate. Kaffalchiisuu danda'uudhaa qabda fedhiin osoo hin taane gurra baasee qabde si galee 150 yeroo inni si dhabu manni maatii oowwana 200 gubamaa jechuudha bilzeematti rafarraftee ibiddatti lokkostee harkaa baasa jechuudha si galee haasaan biraan jiru miliyoona tokko dhabee jechuudha dhugaa walitti naannana diidhaa dhiira gumaa kaffaluu danda'e imimmaan haadha keetiitii quuqame si galee seeraan akkas hin miinetti tarkaanfii fudhataa deemtu jechuudha si galee haadha kee harmee kan kee haati kun haadha kiyya hiriyaadha kiyyaati hangaafa harmeen kun asitti mimmaan buusan akka waan maallaqa nyaadhee natti dhaga'ame naannatti. Si galee akka waan maallaqa ofii maallaqa waan hin nyaanne bara akka waan maallaqa nyaadhee natti dhaga'ame na dhukkubse dargaggeessa amma keetii kana qabaataa immoo boo'uun qabdu. Ijoolleen nu baay'ee jirtan kun wal gargaaraa yookaan biyya raasaafis wal fidaddaa garuu haadha keessan kana hingaa aybiidha wallaahi billaahi mana namaa keessan hojjechiisina. Akka feete dhabi agabuu bulii haadha kee nyaachisa. Kanumti gochaa jirullee kanumti yaadaa jirullee akkuma isaan galanii boqotanidha. Hojjechaa jirru. Nutillee dhugaa dubbachuuf ji'a fuula gidduu kanaayyuu hin galla jedhanii isaanillee nutillee akka galan irratti hojjechaa jirraa jechuudha. Osuma jiru inni kun mudatee dhufe inni kun gidduu gale malee nutillee akka isaan galanii boqotan akka isaan yeroo kana boqonnaa gaarii argatan illee maatii isaanii wajjin illee akka jireenya gaarii jiraatan barbaadaa jirra. Kun waan illee namatti himamullee miti.
waan gorsa nama barbaachisu miti jechuudha. Haa ta'u ofillee takkittuma abbaan ofillee hundumtuu namaaf tokkittuma jechuudha. Carraa lammataa eenyumtuun argan. Annaa kanaaf guddaa galatoome. Egaa birrii keessa naannoo 100tti siqu isinii deebisifneerra. Isa 50 as deemsu maanitti adeemna. Isa 50 ammoo obboleessa kaffalchiifna. Lakkoofsa obboleessichaa suuraa isaanaa barbaada. Obboleettiin kennu jedhaa jirti. Obboleettiin 96 birrii Itoophiyaa. Akkasii miti armee? Birichi 96 miti? Oo dogoggoreen? Galee birriin ayyaana irratti galee. Okay, ishi namni mana kana fooloon goone ilaali. Manni kun imimmaan namaa qoorsuu cimsee itti fufee jira dhaggeeffadhaati. Cimsee itti fufee jira jechuudha. Namni kamuu imimmaan isaa guyyuma eeggata malee hin qoora haqa isaa qoorsisiisa waan ta'eef. Mana kana fooloo gochuun dagatiin taappii gochuun dagatiin. Manni kun kan keeti guddachuu qaba jechuudha. Sii galee mana as taa'ee hojii isaa dhiisee imimmaan namaa aga danda'e qoorsaa deemu fooloo gootee wanta irraa saalfattu hin jiru jechuudha. Abbaa argayyuu fooloo godhaa oolta waan ta'eef. Mana kana fooloo gochuun dagatiin bakka tokkummaa jedhu sana diimaan si bira jira taanaan diimaa sana balleessi jechuudha. Diimaa sana balleessi waan inni isinitti mun qaba xumura irratti toofiqee birrii intala tokko nyaate natti fakkaata. Ayyee kennaa waan dubbatte dubbadhu. Guddaa galatooma tokkee koo deengaddas gumaasii baane mana biraazirii tokkotti as Dubaay keessa jiraachi gizee nuti birrii asii eegaa ture sana isheen kennaan suura namatti asite kennaan kasasattee nuti asii birrii eegnaa turre achi dhattee turte gaafa achi dhattee turtu ani fi mucaan xiqqoo mucaa firaatis gaafa gaafadhee kennaa maaliif suura nama maxxasite naannoo suura maxxasine harmeerraa adda dubbachuu jammarre ji'a geenyarraa haadha keenya dhee gaafannee eddasii mucaan ishiis wal beeku gaafatee obboleessa ishiis gaafatee dura hin beeku jette kaannanii obboleessi ergasii sirriidha birrii armee kanaa fuudheera jedhee wal biratti mucaa biratti ergaamanee booddee kaleessa ganama aannan naadawwaltee birrii suni obboleessi kiyya akka fuudhe hamaneera waan ta'eefi birrii nama of harkaa qabu damoosa ji'a kana 1,000 of harkaa qabu damoosa of harkaa qaba kana 2,000 nan kaffala. Irratti gasha diraama asiin qabu isheen jettee jennaan an akkaawuntii ergee fi diraama 2,000 an gashitee diraama 2,000 sana birrii 48 fi aamsadhaan jijjiiramee malaakaan keessaa citee birrii 96 fi birrii 30tu galee jechuudha. Malaakaan illee achi keessaa birrii 20tu citee jechuudha. Namichi birrii erguu irratti dabarsinee birrii erguu malaakaa 20 keessaa kutatee 96 fi birrii 30tu galee. Ishiin immoo ani armee kan otoon akka duratti shuu beekee imboosisu ture. Inni garuu naamanuu hin dandeenye jalqaba obboleessi kiyya jettee turte kunoo as keessa jirti waan abbaa biraati. Isa fuulduraattis immoo waan godhamuu qabu aannan sin gaafataa jira. Ani kana booddee kanfaluu hin danda'u waan hafe kana isa gaafadha yoo jettu ta'e isuma kana bichee ati ofirraa buusus ani kana booddee dhimma kiyya baadhe kan jettu dubbadhu. Birriin hanga kana jechuudha kan nu harka ga'e ani immoo harmeedha dabarsee fira harmeen kun as keessa jiru waan ta'eef aannan kana dubbadhu ishee.
kan waan tokko wal gochuu miti nama yoo rakkanne wal gargaarru nama bakka karaa wal dabartu nama waa meeqa wajjin ta'u malee nama kana hundas wal godhu miti yaa ta'u garuu sababa biraazariin akkas godheef ati maatiin miidhamuu hin qabu maaliif atama obboleewwan baay'ee qabdu obboleewwan kun hunda malli isaanii tokko miti bar ilaal garuu lamma waan ati nan hubanneesu jira lamma an waanan jedheefi dhiifaman si gaafadhaan siin jedhe ati maallaquma ani mimmaanan mee kanaan na gube malee dhaggeeffadhu an waanan jedheef utuu ati dhiifama na gaafadhuun jedhin isan fuulduraa sitti balleessu jedhen ol ka'een dhiifama si gaafadha sii galee anatu jedhe miti fakkeenyaaf isan fuulduraaf isan jedhe qofa osoo hin taane an waadaan sii seenan natu dhiifama si gaafadha atumti maallaqa an kaayyoon mimmaanan mee kanaa qoruudha malee dhimma biraan qabu anaan naan loltee miti ati waa koo hin nyaanne ati waa isaanii ati illee hin nyaanne an ofii kiyyaafan dhaabbadhee osoo hin taane jilbeenfadheen dhiifama si gaafadhaa armeedhuma kanaa birrii kana naa galchiidha amma kaayyoon ana dhiifama si gaafata badii fudheen siin jedhaa jira bara. yaa ta'u rakkoon qabaanne garuu wayin har'a wayin boru galchuu waan hin dandeenyeef kanan jiru bishaan jidduun jira. Viidiyoo isaa immoo sin agarsiisuu hin danda'a garuu guyyaan achi dhufe rakkoon qabu nan galchaaf yoom galchitaa yaa ta'u yoom harri maal ture harri sanbata guddaadha miti gaasi sanbata guddaadha harri boru wiixataa jechuudha. Okay boqonnaan keenya jimaata irraa ta'a. Nama dawwaltee galchisiisuu hin dandeessu silaatee asumatti illee dhiifama si gaafachuun barbaade hedduma namni jirutti dogoggoraa. Jechuun waan ammaa seemuu man dhiifama si gaafadhuun barbaade utuu ati galchitee fi asuma taa'een waan ati natti mufatte kana. Normaal har'a rakkoon qabu ana waan dhiifama na gaafattu hin qabdu dhugaa. Jechuun waan ati qalbii natti cabde kana yaadeetan. Ara ani eenyumatti yoo qalbiin caboodo eenyumti rakkoon yaa utuu dawwaltee faa nama galchisiisuuf hin dandeessu amma jimaataatti dhufee sirii kennaa jettee. Yoo danda'ame na yaalesh. Fooloon si godhaa. Lamaaninyaan fooloo baak si godheera. Waadaa kana immoo walumaan eenna ishee obboleessa koo mimmaan haadha keenyaa lamiin arginu asirratti tole. Dubbadhuu dhiifama faana waa gaafadhu. Isa moo. Bakka isuma yookiin yoo akkaawuntii asii ta'e akka kaleessaa diraama barbaadu yoo ta'e ukuween bira jira akkaawuntiin diraama irratti galuu yoo biyya ta'es immoo ishuma bira jira jechuudha akkaawuntiin. Rakkoon qabu kan akkaawuntii rakkoon qabu yaa bareedduudha. Lammaa dhageesse? Dhagaara. Obboleettiin kee bara ashokkaayii kaleessa laal kunuu kuween jirti rabbi munuu ishee dheeressu. Kuween jiraadha osumaan dhiifamatti illee natti mufatte jecha kootiin natti hin qabamini kuweeni kana irra deebiinsi gaafadha. Jecha kiyyaam natti hin qabamini armeedhuma kiyyaam malee ati amma dandeetti keetii humna kee shokkaayii deemte akkuma jette waadaa guutte waadaa nyaanne ani immoo tariitii hondoo goggoree si mufachiise kuween asumaan soorisiin jechuu barbaada tole kuween dhagaadhitaa kuween. Tokkummaa hojii keetti baay'ee akkati hojii keetti baay'een itti gammada garuu immoo jecha waa biraa osoo hin taane aniifati. Ani odoon asii miidhamee kaffalaa jiru dhuftee jecha hin taaneen gizee haamilee koo tuqxu gizee. Ansoori wallaahi billaa ilaal walitti si waamee kuween koo dhaggeeffadhu. Obboleessa kee lammaa kan hattaa mucichuma isaa abbaa dhimmaa kan itti balleessee taadhiifama gaafa lammaan naan jedhe lammaan nan dhaga'an amma booddee. Garuu lammaa wanta barbaadaa jiru lammaan dhimma kana utuu ijoolleetti bilbilee ammuma akkas minaamin galchisiisee fi waan jedhu yaadu. Yaa ta'u rakkoon qabu. Lammaa akkam jettu? Rakkoon qaba. Amma boriitti galchisiisuu fi dandeessaa ijoolleetti bilbiltee gammachuunumaa walitti deebinaa. Ani inuman si dhagaan waan feete inuman si dhagaan. No tokkee amma boruutitti galchuu hin danda'u. Ani nan beeka lammaa jechuun ana jechuudha sirriitti hin beeka waa'ee isaa sirriitti waan hin beekuuf boruutti galchuu hin danda'u. Yoo ijoolleen na galchan rakkoon qabu. Sa'aatii kanatti siin jedhee boru sa'aatii sana hanqisuun barbaada. Amma jedhe sanitti hanqisee galchuun barbaada malee. Wanno jechuun barbaadu kana sa'aatii kana ati waadaa iddeettaa bar. Amma jimaataatti naare.
tokkummaa kana hin jedhu ani guyyaa kana hin Moti jimaata moti hin bakka jedhu siin ergaan si akkuma kalecha Meeqa- siin ergaan. Yoo yoo meettire- ijoolleen naa galchan rakkoon qabu siin galcha. Ayyee. Lammaffaa roobi. Akkaawuntiin immoo boleettii kee bira jira ishii mooti. Yaa ta'ush. Kuyeeniin bira jira galchaati. Kuyeen ati immoo risiitii naa ergee ati risiitii karaa keessoo naa erge ishii bakka nuti amma jimaataatti numa dheereffanna rakkoon hin jiru yoo danda'ame garuu isaa as galchii yaa'u waliin haasofnaa sana booddee habiibi ishii Rakkoon qabu. karaa keessaallee sii barreessaanii an dogoggora immoo yeroo ati maallaqa galchitee waan ati an dogoggoreeroo ofiin hin jedhu waan ati kana jechi kee kun sirrii miti jette hunda anatu jilbeenfatee dhiifama si gaafata namati gaafadhu jette hunda gaafachuuf qophiidha tolee. Ara rakkoon qabu. Yaa Yaa ammas wani beektaa immoo duras dhimma isaas hin beeku. Ani baay'ee Ulfaatu hojjetan biizidha. Garuu immoo gaafa ijoolleen bakka keechan dhufanii maa inni suura kee arginee turre minaamina gaafa naan jedhan ani namni birrii narraa qabu hin jiru ani namarraa nama birrii irraa qabu hin qabu. Gaafa akkas naan jedhan baay'ee rifadheenu. ayyee habiibi bakka si eegna harri sanbata guddaadha bakka guyyuma shanii minaamini neenna bakka rakkoon qabu harma eegishi yeeshan humboossee mucaan inni kaan si boossise ijoollee gaariidha agalatooman obboloota gaarii qaba isheen durbaa ijoollee gaariidha inni dhiiraayis ijoollee gaariidha namni immoo garaa tokko keessaa ba'eef amala tokko hin qabu eegi guyyaa kanaan illee nan eegaa nan dubbisa fooloo baak godheera fireendii kiyya ani immoo waan itti balleesse gaafa ni maallaqa keessan isinii galche jechaanis waan isa muufachiise natu dhiifama gaafata armee tole. Eshi ani duraayyuu Ijoolleen waan nyaattu miti nan beeka jedhaasini kuyeeniin nana mana kuyeeniin kaleessa argeera nan galche jennaan ijoollee galchanuudha lammaa isinuma namana nama tokko shakkinee nama tokko hunda shakkamaadhan jedhu lammaa sana namana. Lammicha koo galatoomi ishii. Rakkoon qabu galatarraa fa. Yaa galchii fiitii bakka risiitii karaa keessoo naa ergii yaada kan kee asiifachi irraasinii irra dhaabbadhu laal akka haadha keetiitti laal anillee akka haadha kiyyaattan ilaala ilaal sii biyya garuu anaa biyya miti quba qabaadhu kana jechuun haadhummaan natti dhaga'ame siin jechuu barbaadeetan isin biyya an biyya miti laal quba qabaadhu laal waan kana haadhummaa sana irra dhaabbadheetan isii galeen. Anas natti dhaga'amuu dhiisan motime. Ani meeyaa isaan hin miidhamne yookaan isaan dhugaan qaban yookaan maal jechaan jiru mee. Maaf nama radda si jammar. Akkasi lammicha koo akkasi. Akkasii bakka aga jimaataatti neennaa jimaataatti boris yoo danda'e hin galcha nana manaa iftaanis yoo danda'e hin galcha maaliifoo aga jimaataatti immoo numa nuu galcha inuma nuu galchite lammaa bakka akkana inni fudhanna tole. Yaa ta'ush. Bakka hojii kee deemi bakka galatoom hojii kee deemadhu bakka. Yaa ta'ush bakka jira nagaan tu. Fooloo baaksii godheeraa si inboksii naa barreessii yoo rakkoon jiraate naa barreessii anillee sii barreessa. Esh. Ishi habibi ishi. Thank you galatoom obboleetta akkanaa qabaachuun gaariidha. Obboleetta akkanaa qabaachuun gaariidha wallaahi. Gaafa ni waadaa nuu guute immoo sirriitti galateeffanna yaa. Wallaahi. Okay. Esh. Tokko malee mana gaafadhu beedoon irratti waraabee. Malkaam sira bakka hojii kee dhagadhu. Armee akkam jette akkamitti nu argite armee? Adeemsi gaariidhuma miti maalumaafu ijoollees bareeduudhaa siif kennanii isinii kennanii. Uummanni kun immoo suma kana namaa cannaqa mutuu fooloon godhinna jala ta'a armee fooloo godhaa dhiitti. Manni kechanii mana rakkataan itti yaafatu nama namni dadhabaa itti haara galfatu fooloo godhaa hundumti kechanii iyyuu adaraa kechana daraa maanaa sinif ta'u ji'a ja'a darasiin nama isa biraan naga'u dhabee bo'aa ture garuu guyyaa tokko guyyaa shan kechatti dhimme koo kana naa xumure obboleeyyan koo warri haadha akka haadha kechaniitti na ilaalta warri haadha kechanii naanta mucaa kana jajjabeechaa bira dhaabbaddaa rabbii gaditti namni namaaf fayyada waan ta'eef waaqayyo si haa eebbisu rakkina tokko sin agarsiisu kee adde gahi. Aamin. Fuuloo godhaa hundumtuu jajjabeechaa bukkee dhaabbataati. Akkasii ani tola ooltummaa waaqayyo irraa barbaada namarraa hin barbaadu namni amma intalli tokko sila yatiima boossifti
Kafalamee fi dubbata itti ankunu armee ammoo wanaatti keessaan dubbiseen beeku lakkoofsa naa ergaa jedheen dubbifne lamoo eegantana. Mucaan tokko yatiima boossifti kaardiidhaa jedhee ribanuu dhorgee jettee jechuudha. Hattuu salaattu Fadiilaa jedhamti maqaansi sarboo moo eessa dhaloonni